Premier League England torbee sagalaffaan kaleessa Leeds United West Ham United injifate. Graham Potter hojii leenjisummaarraa kaasuun Nuno Espirito Santo kan qacare West Ham United bara dorgommichaan tapha torbaffaa mo'amuusaati. Tapha Elland Rooditti taphatame kanaan Leeds United goolii 2-1 West Ham United kan injifate. Leeds Unitediif Brian Aronsanii fi Joao Rondon gooliiwwan injifannoo lamaan daqiiqaa 15 jalqabaa keessatti galchan. Maatiyaas Fernandes goolii mo'amuu West Ham hin baraarree taphataa galche. West Ham United taphoota liigichaa 9 keessaa 7 mo'amuun qabxii 4 19ffaarratti argama. Leeds United qabxii 11 13ffaadha. Taphoonni liigichaa irratti fuudhaan Manchester United Brighton Liverpool dirree finaalaa Brentford waliin morkatu. Har'a sa'aatii 11 eegaluun morkiin Chelsea Sunderland Newcastle United ammoo Fulham waliin morkatanuun taphoonni liigichaa eegalamu. Galgala sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun Old Trafforditti Manchester United Brighton waliin morkata. Tapha kanaan waggaa 5 darban kilabicha keessa kan ture dursaan taphattoota kilabichaa Bruno Fernandes taphasaa 300ffaa Manchester Unitediif taphata. Brighton bara dorgommii darbee Premier League Englandiin dhaqaa galaan Manchester United injifate. Dabalataan bara dorgommii kanas Manchester City fi Chelsea kilaba injifatedha. Har'uma galgala sa'aatii 4 eegaluun Brentford Liverpool simata. Taphoota 4 walitti aansee erga mo'amee booda Champions League Awurooppaan gara injifannootti kan deebi'e Liverpool liigichaanis gara injifannootti deebi'uuf morkata. Borussia darbii Londoniin Arsenal Crystal Palace Aston Villa Manchester City Everton Tottenham Bournemouth Nottingham Forest Wolves Burnley waliin taphatu. Serie A torbee 8ffaan kaleessa AC Milan Pisa waliin goolii 2 bahe. Staadiyeemii San Sirotti kilaba bara kana Serie B irraa ol guddatee fi sadarkaa 20ffaarra jiru waliin kan taphate AC Milan goolii 2 bahe. AC Milan qabxii 17 ammas liigicha dursaati jira. Har'a shaampiyooniin dorgommichaa Naapoliin Inter Milan morkiin taasisan tapha cimaa torbee kanaatiin. La Liga Spain ammoo kaleessa Real Sociedad goolii 2-1 Sevilla yoo injifatu, Bundesliga Germaniin Werder Bremen goolii 1-0 Union Berlin injifate. La Liga Spain torbee kurnaffaan boru darbii El Clasico marsaa 265ffaan Real Madrid fi Barcelonaan morkiin godhan ni eegama. Kylian Mbappeen olaantummaa darbii El Clasico Barcelonaan dhiheenya nurraa fudhatee deebisuuf qophiidha jedhee Shifarraa Jaamboo. Bienvenidos a la transmisión de este partido. Hoy no es un día cualquiera. Es el Derby El Clásico Dibbalamaaf Jaatamii Shanaffaa Santiago Bernabeutti Real Madrid Barcelona waliin morkiin godhan ni eegama. Darbiiwwan gurguddoo kubbaa miilaa addunyaa keessaa daran si'oomina kan qabu darbiin El Clásico morkii kilaboota warra mootota Los Blancos falmattoota bilisummaa warra Kaataalaaniif morman warra Blaugrana taphattoota ciccimoo akka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xavi Iniesta hanga yeroo amma Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Lamine Yamal addunyaaf daawwachiiseera. Guddummaa irree maallaqaa qabuun taphattoota ciccimoo addunyaarraa Galactico mallatteessifachuun yeroo hundumaa olaantummaa Barcelona irratti fudhachuu kan barbaadu Real Madrid ammas taphattoota ciccimoo addunyaan garee ijaarame ta'us Barcelonaan humna maallaqaa Real Madrid kana cabsuuf akkaadaamii La Masiaatti akka burqaa dargaggoota kennaa kubbaa miilaa qaban baasuun addunyaa ajab jechisiisu itti fufeera. Lamine Yamal, Fermin Lopez taphataa umrii 17 torbee kana Champions League Awurooppaan ga'umsa olaanaa mul'ise. Bruno Fernandes sarara gidduutiin Pedriin olaantummaa bara darbe Real Madrid irratti fudhatan itti fufsiisuuf qophaa'aniiru. Marcus Rashford irra deebiin Ispeenitti of argateera. Real Madrid bara kana La Liga Spainin erga Atletico Madrid mo'amee taphoota 8 injifachuun qabxii 24 La Liga Spain dursaa jira.
Kylian Mbappeen taphoota 11 walitti aansee goolii galchee bara kana Real Madrid shaampiyoonummaatti deebisuuf sarara ittisaa Barcelona rakkoo qabu yaaddoo guddaa ta'eera. Jude Bellingham gara goolii galchuutti deebi'eera. Keessumaa Xavi Alonso kilabni inni leenjisu Real Madrid goolii galchuun Kylian Mbappee Vinicius Junior irratti karrarra fakkaata. Taphattoonni lamaan goolii La Ligaadhaan Real Madrid galche 20 keessaa 15 isaantu galche. Sararri ittisaa taphattoota murteessoo miidhamaan dhabeera. David Alaba, Antonio Rudiger tapha kanaan ala ta'aniiru. Dean Huijsen shaakala eegaleera. Dani Ceballos, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold tapha kanaaf ni ga'u jedhamee eegama. Bara darbe taphoota La Ligaa lama dabalatee waancaa Copa del Rey Barcelonaan kan mo'ame Real Madrid bara dorgommii kana riikoordii sana jalaa ooluudhaaf beellamateera. Taphoota La Ligaa 11 darbanii caalmaa kan qabu Real Madrid taphoota 7 injifateera. Barcelonaan 4 mo'ate. Waliigalaan taphoota 264 waliin taphatanii Real Madrid 105 yoo mo'atu Barcelonaan 104 mo'ate yeroo 55 qixaban. Kilaboonni lamaan bara kana rakkoo goolii galchuu hin qaban. Barcelonaan La Ligaan bara kana goolii 24 galche. Real Madrid 20 galcheera. Lamaanuu rakkoo sarara ittisaa qabu. Keessumaa Barcelonaan morkattoonni isaanii kan ittiin baran iddoo duwwaa duubatti dhiisuun yeroo bahan kubbaa deebisanii hubuun goolii keessummeessaa jiru. Kun Kylian Mbappee saffisa guddaa qabuuf haala mijataa ta'a jedhamee eegama. Kylian Mbappeen olaantummaa darbii El Clasico bara darbe Barcelonarraa deebisuuf qophaa'ee jedhe. Yeroon dhiibbaa keessaa bahuu fi carraan itti fayyadamuu qabu amma kan jedhe Mbappeen darbii El Clasicotiin ani eenyuun akkan ta'e mul'isuun barbaada jedhe. Xavi Alonsoon ammoo Kylian Mbappee qofa irratti hin hirkannu jedhe. Hansi Flick tapha kana yoo mo'aman garaagarummaan gidduu isaanii jiru qabxii 5tti akka hin bal'anne hambisuudhaaf murkiin godhan ni eegama. Tapha kana garuu adabbiidhaan hin dursanii. Wiixata Atletico Madrid Real Betis waliin taphata. Saddeettamii sadii soddoma irratti argaman dhufan muraasa laaluu fi Simoon Mokoninin jedhama. Arsenaal shaampiyoonii Ingilaand ni ta'a jedheera. Eessaa akka barreesse garuu nuuf hin hirree. Abdul Mujib Hussein Baalee Agarfaarraa har'a tapha nuuf tamsaastuu qophiin keessan beessa jedhe. Har'a taphni OBN darbuu hin jiru. Seefuu Abbaa Jihaad Jimmaa Omoo Beeyyamirraa Liverpool wancaa Premier League England kan bara 2026 ni fudhata jedheera. Akkasumas Abduu Nur Taatu jechuudhaan godina Baalee Bunnoo Beddelleerraa kan barreesse deeggartoota Liverpooliin wal qabateeta wancaan kan Arsenaalii jedheera. Tawfiiq Jihaad Jimmaa Diidoorraa Chelsea 2-0 Sunderland ni injifata jedhee. Anas Anwar Jimmaa Diidoorraa Liverpool 6-1 ni mo'ata jedheera. Akkasumas Awwal Shaafii Jimmaa Diidoorraa qophiin ispoortii baay'isa waa'ee Liverpool jedheera. Akkasumas Ajibuu Daliiliin jedhama Sikmoorraa shaampiyoonii dhaggeeffattoota OBN ta'uu kootti hedduun gammadeedheera. Tarii dirree shaampiyoonotaatiin wal qabate waan badhaafame kan fakkaatu kan inni barreesse. Redwaan Taajuu Jimaa Omoon Addarraa kan barreesse Liverpool taphaarraa 3-1 ni injifata jechuudhaan kan tilmaame. Ajibuu Imaamuun jedhama jechuudhaan godina Bunnoo Beddelleerraa kan barreesse. Arsenaal 3-1 Crystal Palace ni injifata. Miidhamni taphattoota Arsenaal wanti haaraa maaltu jira jedhee. Gabriel Magaalees akka miidhame kilabichi kan ifoomse garuu tapha baruutii fi qorannoo dabalataa akka isa barbaachisu kilabichi beeksiseera. Mu'aazuu Nuraddiin Jimmaa Saxxamaarraa Liverpool sarratti maarkii gahee mallatteessifachuu qabaa. Alisson Beekar yoo miidhamarraa deebi'e jedheera. Yeroo ammas gara dirreetti deebi'uudhaaf akka hin dhiyaanne taphoonni hedduu akka jala darbuu kilabichi kan ifoomse.
dhaggeeffattoota hedduudha kan barreesse odeeffannoo tokkoon harkatti hafee simbiraan ga'ee xumuruudhaaf Marcus Rashford dhaabbiidhaan Baarseloonaaf mallatteessuudhaaf fedhii akka qabu kan inni dubbatee Spain walii turtii kan taasise Marcus Rashford nama kubbaa miilaa jaallatu kamiifuu Baarseloonaan kilaba jaalatamaadha ani waggaa 23 fi Manchester United keessa tureera yeroo tokko jijjiiramni si barbaachisaa kanaaf Baarseloonaa waliin osoon turee natti tole jechuudhaan Marcus Rashford kan dubbatee bara dorgommii kana taphoota 12 taphateen goolii 5 galchuudhaan 6 mijeessuudhaan yeroo gaarii Baarseloonaa keessatti dabarsaatti kan jiru ergisaadhaan kilabichaaf taphachaatti kan jiru tarii Baarseloonaan dhaabbiidhaan taphataa kana kan mallatteessifatu ni taamu Marcus Rashford gara Manchester United deebi'aa kan jedhu ganna dhufuu deebii kan argamu Premier League England torbee 9ffaatiin kaleessa Leeds United gara injifannootti odeebu West Ham United garuu mo'amuudhaan kan itti dhufee Leeds United kaleessa 2-1 West Ham United injifachuudhaan qabxii 3 kan milkeeffatee taphoota 3 booda kan injifatee taphoota 3 darban osoo injifatiin imalaatti kan ture kaleessa garuu tapha afuraffaarratti kan injifatee amma qabxii 11 gaateera Leeds United West Ham United ammoo liigichaan taphoota 6 darbee walitti aansee kan mo'atame qabxii 4 qofaan sadarkaa 19ffaarratti kilaba argamu kilabichiin leenjisaa Nuno Espirito Santo qacarus garuu ammas gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye waliigalaan liigichaan taphoota 9 West Ham United morkate keessa 8 kan inni mo'atame tokko qofa injifachuudhaan tokkoon ammoo qixa kan bahe West Ham United Premier League England kun arrasitti fuudhaan ni taphatamu sa'aatii 10 irratti sa'aatii 11tti Stamford Bridge Chelsea Sunderland kan simatu ni ta'a Chelsea Brightonin erga mo'atame booda Champions League Europa fi Premier League Englandin taphoota 4 darbee walitti aansee kilabichi injifateera har'aas injifannoodhaan itti fuudhaaf kan morkatu ni ta'a Chelsea yookiin ammoo Sunderland keessa kilabiin injifatee yeroofis ta'u hanga Manchester Cityn boru morkatutti sadarkaa lammaffaatti ol dhufuudhaaf carraa ni argatu Chelsea fi Sunderland kilaboonni lachanu qabxii qixaa 14 walitti qabachuudhaan garaagarummaa gooliitiin Chelsea 5ffaa Sunderland ammoo 7ffaarratti argamuudhaan waliin morkatu sa'aatii 1:00 ammoo Old Trafford Manchester United Brighton waliin ni morkata Brighton Manchester United irratti riikardii gaarii kilaba qabuudha Premier League Englandin taphoota 7 darbe keessa 6 Brighton Manchester United kan injifatee kana keessa ammoo 3 Old Trafford injifachuudhaan riikardii baay'ee irratti qabaa har'a waynuutti injifataa kan jedhu kan eegamu ni ta'a Mason Mount fi Harry Maguire midhamni salphaa akka isaan mudatee fi midhamni isaanii garuu yaaddeessaa kan taane Ruben Amorim kan isaan dubbatanii taphachuu fi dhiisuu isaanii garuu ni ilaalla jechuudhaan leenjisichi kan isaan dubbatanii tapha kanaan of eeggannoodhaan taphachuu qabnu jechuudhaan taphattoota isaaniis akeekkachiisaniiru Ruben Amorim har'uma halkan sa'aatii 4tti Brentford Liverpool waliin ni morkata Liverpool Premier League Englandin taphoota 3 darbee walitti aansee mo'atamuun isaa ni beekama roobii darbe garuu Champions League Europaatiin Eintracht Frankfurt injifachuudhaan dorgommii hundaanuu taphoota 4 booda gara injifannootti kan inni deebi'e Liverpool har'a Liverpool yoo injifate hanga Manchester Cityn taphatutti sadarkaa lammaffaa irraa fudhachuudhaaf carraa kan argatu ni ta'a Liverpool Premier League Englandin taphoota 3 darbe dhiheenya Brentford waliin morkateen Liverpool sadanuu injifachuudhaan kilaba kanarratti riikardii ni qaba Ryan Gravenberg akkasumas ammoo Alexander Isak midhamni isaan mudachuun ni beekama taphattoonni kunneen lachanuu midhamni akka isaan mudatee fi tapha kanaaf taphachuu fi dhiisuun isaanii shakkii akka ta'edha leenjisaan kilabichaa kan Arne Slot kan isaan dubbatanii tapha har'aatiif garuu carraan ga'uu isaanii baay'ee dhiphaadha jechuudhaan leenjisichi kan isaan dubbatanii Frimpong tapha har'aatti dabalatee akkasumas ammoo torbeewwanii fi dirreedha akka fagaatus Slot kan isaan dubbatan borsiitti fudhaanii Brentford Nottingham Forest Arsenal Crystal Palace Aston Villa Manchester City Wolves Burnley Everton Tottenham waliin ni morkatu taphataan sarratti Arsenal Gabriel Magalhaes akka midhamee fi tapha boruutii fi qorannoon dabalata
akka isa barbaachisu leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan kan dubbate Premier League England kan Arsenaal 19 yoo dursu Manchester Cityin qabxii 16 tokkoffaa fi lammaffaa irratti kilaboota argaman La Liga Spain darbu torbee kurnaffaatiin kaleessa Real Sociedad Sevilla simachuudhaan 2-1 Real Sociedad kan injifate boru darbii El Clasicotiin Real Madrid fi taphni Barcelona Santiago Bernabeutti waliin morkatan tapha xiyyeeffannoo guddaa eegamuudha bara darbii murkii taasisaniin Barcelonaan La Liga Spain akkasumas immoo dorgommiiwwan birootiin taphoota afur Real Madrid waliin morkateen taphoota afranuu injifachuun ni beekama salphumatti kalabaka injifachaati kan ture olii 2-0 dhaan durfamaa turu erga ture booda ka'uudhaan 3-2 injifachuun ni beekama Kylian Mbappeen darbii kanaan olaantummaa Real Madrid deebisuudhaaf qophii jechuudhaan kan dubbate qabxii garaagarummaa qabxii lamaan wal caaluudhaan kan waliin morkatanu Real Madrid qabxii 24 Barcelonaan 22 kan isaan qabanu Serie A kaleessa AC Milan fi Pisaan lama qixa kan isaan xumuranii Bundesliga Germany ammoo Werder Bremen fi Union Berlin morkii taasisaniin Werder Bremen 1-0 injifateera odeeffannoo ispoortii